Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Babeeti. Yoobsan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa har'a immoo barnoota sirna gadaa kutaa 6ffaa boqonnaa 8ffaa gochaalee waaqeffannaa kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Boqonnaa darbe keessatti jarmiyaalee waaqeffannaa ilaalleerra. Jarmiyaalee waaqeffannaa warreen ta'an yookiin immoo jarmiyaaleen isaan jala jiranii sadii akka isaan jiran ilaallee jirra jechuudha. Inni tokkoffaan qaalluu, ayyaantuu fi raagduu kan ta'anidha. Har'a immoo gochaawwan isaanii ilaallaa jechuudha. Gochaa jechuun raawwii yookiin immoo waan isaan godhan yookiin waan isaan raawwatan sana ilaallaa jechuudha. Kanaaf egaa gochaalee jechuun jalqabarraa gaafa kaanu gochaa waaqeffannaa keessaa inni bu'uuraa maalidha? Waaqeffachuudha yookiin kadhachuu isa jedhu. Waaqeffachuun waaqa kadhachuu fi galateeffachuu jechuudha. Gochaaleen kadhannaaf galateeffannaa kunneen immoo sirna adda addaadha kan isaanii qabaatanii kan gaggeessus yookiin kan raawwatu sirnoota kanneen keessaa immoo maalidha? Inni tokko irreecha yookiin dhibaayyuu isa bu'uuraati jechuudha. Dhibaayyuu yookiin irreechi isa bu'uuraa gochaalee waaqeffannaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Irreecha yookiin dhibaayyuu jechuun immoo irreecha yookiin dhibaayyuu isa jedhu kan immoo kallattii biraatiin gaafa ilaallu dhibaayyuun yookiin irreechi sirna Oromoon uumama qabatee uumaa kadhatu. Uumaan waaqadha. Uumamni immoo marga jiidhaa jechuudha. Akkasuma daraaraa kanadha jechuudha. Kanaaf Oromoon uumaa jechuun uumama jechuun habaaboo fi bishaan yookiin jiidha qabata. Uumaa jechuun immoo waaqa jechuudha. Ittiin galateeffatu kadhatu irreecha yookiin dhibaayyuu jedhamaa jira. Sirna kun egaa iddoo Oromiyaa iddoo baay'eetti maqaa maal jedhamu qabaa? Maqaa irreecha jedhamu qabaa jechuudha. Oromiyaa gara kibbaatti immoo dhibaayyuu jedhameetu waamama jechuudha. Dhibaayyuun immoo mallattoo maaliitii? Dhibaayyuun mallattoo araaraa nageenyaati. Dhibaayyuu yookiin irreechi mallattoo araaraa fi nageenyaati. Dhibaayyuun gumaata waaqaatti tola. Waaqni namaaf oole ittiin galateeffatanidha jechuudha. Sababni isaas immoo tokkoffaa yeroo birraa bari'u birraa dhoqqee gannaa keessa na dabarsitee gara birraa ifa keetti na baaste siyaa galatu kan bishaan yeroo inni hir'ate nagaan bishaan gamaaf gamatti akka namni waliin keessa deemu nu taasiste nagaa jedhaniitu kan itti galateeffatanidha jechuudha. Kanaaf irreechi yeroo ayyaana waaqa kadhachuuf galateeffachuu kan ta'e irreecha yookiin immoo dhibaayyuu isa jedhamu of keessatti qabateetu jira jechuudha. Akkasuma egaa irreechi yookiin immoo kan namni itti ayyaana yookiin immoo Oromoon irratti walgahee gamtaan waaqa kadhata, waaqa galateeffata, imaanaa waaqarraa bulfata. Irreechi dhibaayyuun bifa garaagaraatiin gaggeeffama. Innis kan waggaatti si'a 2 kabajamuu fi kan yeroo jiloota gogeessa gadaa bakka garaagaraatti dhibeeffatamudha jechuudha. Inni kana jechuun egaa irreechi beekamaan gurguddaa lamadha jechuudha. Yeroo birraa fi yeroo arfaasaa jechuudha. Birraa jechuun fulbaana onkololeessa sadaasa ji'a 3 keessaa isa jalqabarra kabajamu yeroo ta'u, inni lammaffaan immoo yeroo arfaasaati jechuudha. Yeroo arfaasaa jechuun immoo yeroo roobni roobuuf qilleensa'uu jalqabee yeroo sana yaa waaqa aduu keessa nu dabarsitee nagaan gara roobni roobuutti nu fudhee rooba nagaa, rooba araaraa, rooba jaalalaa, rooba nagaa qabu nu roobsisi jedhanii yeroo birraa kadhatanii darbanidha jechuudha. Inni immoo yeroo kamidha jechuudha? Ji'a 7ffaa, 8ffaa fi 9ffaa, 10ffaa kan dabalatu jechuudha. Ji'oota 3 isaan warreen gimboota inni caamsaa, waxabajjii fi eebila jechuudha. Eebila, caamsaa, waxabajjii warreen kun 3 immoo arfaasaa jedhamu. Irreecha birraa jedhamu isaanii jechuudha. Innis waggaatti si'a 2 kanaaf kabajamaa jechuudha. Inni kan biraan immoo yeroo jilli adda addaa gaggeeffamu immoo dhibeeffannaa yookiin immoo bakka jilli qophaa'etti illee sirni kun ni raawwatamaa jechuudha. Kanaaf dhibaayyuu jechuun sirna galateeffannaa sirnatti waaqa kadhatanii jechuudha. Irreecha, dhibaayyuu, birraa fi arfaasaa kan jedhu keessatti immoo yeroo lamaansaa keessatti iyyuu birraa fi arfaasaa kan nuti jennu irreechi yookiin dhibaayyuun birraa waqtii birraa bakka malkaan jirutti kabajamaa jechuudha.
galaanni hir'ate yookiin malkaan horri yeroo inni itti hir'ate akka barbaade namni lixee keessaa bahuu danda'u waan ta'eef yeroo sana uumaa galateeffataa jechuudha. Yeroo sana kan inni galateeffatu kan yeroo birraa jechuudha. Birraa yookiin dhibaayuun arfaasaa immoo yeroo waqtii arfaasaa keessa tulluu irratti dhibeeffatu jechuudha. Gara tulluutti ol ba'aniitu waaqa tulluu kana uumte, waaqa haroo kana uumte nu dhaga'i. Waaqa tulluu kana diriirsite lafa dhisaa malee diriirsite bishaan oofa malee yaafte nu dhaga'i jedhanii kan isaan itti galateeffatanidha jechuudha. Kanaaf waaqa booruu fi dukkana gannaa keessa namaa fi horii nagaan ceesistee ifa birraatti baaste galateeffachuudhaan jechuudha. Waaqa bacaqii gannaa rooba ulfaataa fi dukkana yeroo gannaa namni walitti hin deemu waan ta'eef yeroo dukkanaa yeroo rakkina adda addaa dhibeewwan adda addaa baay'atan keessa waan ta'eef kanaaf siyaa galatu galata kee jedhee yeroo inni itti dhibeeffatudha jechuudha. Inni kam inni birraa jechuudha. Inni arfaasaan immoo rooba nagaa nuu roobsisi. Biqiloota nagaa nuu biqilchi. Cabbii kee nurraa dabarsi. Akka cabbiin midhaan bahee ganna midhaan hin balleessineef kan inni itti kadhatudha jechuudha. Yeroon kun yeroo akaakuun midhaan adda addaa ga'uuf daraaranii bilchaachuu irra jiran yeroo birraadha jechuudha. Kanaaf abaaboo midhaanii ijaan argan akka nagaadhaan isaaniif lafu ija hamtuurraa akka eeguuf kadhatu jechuudha. Kan darbe galata kan dhufuuf immoo situ beekaa jedhanii kan isaanitti kadhatanii fi kan isaanitti galateeffatanidha jechuudha. Akkaataa fakkiidhaaf kana fakkaataa inni kun yeroo birraa jechuudha. Irreecha yeroo birraati jechuudha kun. Irreecha yeroo birraa jiidha qabatanii yookiin immoo marga harkatti qabatanii jiidha qabatanii bishaan cuubaniitu ofitti facaasuutiin kan isaan galateeffatanii jechuudha. Haala kanaan dhiiraaf shamarri yaa'anii kan isaan galateeffatan galateeffannaa birraa jedhama jechuudha. Irreechi yookiin dhibaayuun arfaasaa yeroo bonni darbee waqtiin gannaa seenuuf ga'u tulluu irratti dhibaayeffatamaa jechuudha. Innis irreecha yeroo maaliif jechuudha? Yeroon kun egaa yeroo itti awwaarri darbee yeroo itti aduun dhaabbachuuf deemtu jechuudha. Kaayyoo lamaaf kabajamannis inni kan tulluu kun jechuudha. Inni tokko waaqa awwaara bonaa jalaa nagaan nama baasee galateeffachuu. Inni kan biroon immoo dukkana gannaatti deemaa jirraa jalaa nagaan maal godhe? Nagaan nu baasuu waaqarraa imaanaa kaayyachuu jechuudha. Nagaan nu eegi keessa nu dabarsi jedhanii fuulduratti kan kadhatanidha jechuudha. Waaqni roobee kan goge akka jiisu, nagaan akka roobu, roobni sanyii magarsuu akka ta'u qabu isaaniif buusuuf yookiin qabbana nagaa akka buusullee ni kadhatamaa jechuudha. Yoo inni arfaasaa yeroo eebila caamsaa waxabajjii ji'oota sadan kana birraa jedhamu arfaasaa jedhamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo sana keessatti haala kanaan waaqeffataniitu irreeffatu jechuudha. Irreechi yookiin dhibaayuun waggaatti si'a lama kabajamu yeroo akkamiidha kan jedhu egaa akkuma garraatti ilaalle birraa fi bonadha. Yeroo arfaasaa fi yeroo birraati jechuudha. Inni kan biraan irreecha dhibaayuu yookiin dhibaayuu yeroo jilaa yeroo sagantaan qophaa'u yookiin yeroo moggaasii ta'uu danda'a. Yeroo seerri labsamu ta'uu danda'a. Yeroo sana immoo ni dhibeeffatama. Bakka sanatti jilli qophaa'ee nyaannii fi kennaawwan adda addaa gumaacha adda addaa yeroo inni kennamus ni qophaa'a jechuudha. Irreechi yookiin dhibaayuun kan biroo immoo Oromoo yeroo jilootaa gulantaa gadaa. Gulantaa yookiin sadarkaa tokkorraa gara tokkotti darbuuf jedhanillee ni dhibeeffatu jechuudha. Nyaannii fi dhugaatiin bakka sanatti ni qophaa'a jechuudha. Innis immoo dhibaayuu doorii fi dhibaayuu gadamoochii akkas kaasuun ni danda'ama jechuudha. Dhibaayuun kunneen egaa miseensa gogeessa gadaa gulantaa keessa jiranii maal godhaa? Aannaniif marga jiidhaa qabachuudhaan iddoo adda addaatti dhibeeffatu jechuudha. Aannan unataniitu akka aannanii mi'aa akka aannanii walitti jiidhaa akka aannanii nama qabbaneessaa jedhameetu jiraatamaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhibaayyuu gulantaa doorii keessatti maal ta'a jechuudha? Sadarkaa itti aanutti yeroo ce'uuf jedhan dhibaayuun kun egaa doorii keessatti Boorana keessatti adeemsa akka armaan gadiitti kan inni raawwatu jechuudha. Dooriin dhibaayuu kan gogeessi yookiin gogeessu gaafa jila buttaati jechuudha. Buttaa jechuun yeroo sirni qalmaa gaggeeffamu yookiin immoo yeroo sadarkaa tokkorraa gara tokkotti darban jila buttaatu gaggeeffama. Jila buttaa dibichaatu qalama. Bakka dibichi qalame sanatti guyyaan dhibaayuu yoo gahu korma buttaa fi buttee
gara moonaa dhibaayyuutti geessu jechuudha. Buttaa fi buttee jechuun korma buttaa kan qalamuu fi butteen immoo galma ijaaramte jechuudha. Galma yookiin qaachaa ijaaramte gara moonaa gara kormi jiru sanaatti dhibaayyuutti geessuutiin moonaan dhibaayyuutti baha ollaa yookiin yaa'arraa alatti bahee ijaaramaa jechuudha. Horii yookiin dallaa loonii irraa alatti baheetu qofaatti ijaarameetu sirni sun ittiin gaggeeffamaa jechuudha. Inni kun yeroo jilli jilatamu yookiin dooriin sirna itti gulantaatti darbuuf gaggeeffatu jechuudha. Sababni moonaan dhibaayyuu ala godhamuu fi sagaleen namootaa fi ijoollee warra keessa jiran jeequu waan danda'uuf jechuudha. Dallaa horii yookiin immoo dallaa maatiin keessa jiraatu keessatti yeroo sanatti nama jeequu waan danda'uuf sagaleewwan sirba adda addaa qophii adda addaatu waan jiruuf akka ijoolleen hin jeeqamne yookiin horiin hin jeeqamneef horiirraa bakka looniirraa yookiin dallaa manaarraa fagaateetudha jechuudha. Kan sirni kun gaggeeffamu jechuudha. Innis immoo callisaan taa'anii qalbii tokkoon waaqa ofii kan waan kadhataniif egaa aga sirbii yookiin immoo dhibaaffannaan kun gahee booddee jechuudha. Onnee qulqulluuf wayyaa qulqulluun waaqa kadhatu. Onnee qulqulluu jechuun wanta haaraa ta'eetu qulqullummaadhaan jechuudha. Uffata qulqulluu kan jedhamus adii uffataniitu keessi namaa adii haa ta'u godhaniitu kadhatu waaqa kadhatu jechuudha. Dhibaayyuu deemaan warra aduulota doorii immoo ganama osoo loon moonaa ciisanii moonaa keessaa bahuun maal godhu? Butumee dura fuuldura bahaa biiftutti galagalchee kaa'aa jechuudha. Yeroo kana waddeessa, qumbii, fiixee hidhee maal godhaa? Dhadhaa wajjin harkatti qabateetu sirna sana keessatti hirmaataa jechuudha. Yeroo sirna sana keessatti hirmaatus dhibaayyuu sana erga raawwatee haadha warraa isaa eegaa jechuudha. Haati warraa isaa immoo ciicoo dhibaayyuutti aannan naqattee maal gooti? Dhadhaa dhirsa dhibaayyuu deemu muuduu qabatteetu maal gooti? Dhufti jechuudha. Abbaa warraa ishee dhadhaa muuddeetu ciicoo sanaa qabatteetu ciicoo keessaati baattee dhufteetu abbaa manaa isheetti muuddi jechuudha. Yookiin abbaa manaa ishee diigdi abbaa manaa ishee muudamaa jechuudha. Jila gadaa keessatti egaa dubartoonni elellee jedhamu. Elellee jechuun sirna ce'umsaa yookiin gulantaa sana keessatti abbaa manaa isaanii yeroo sadarkaa biraatti darbu isaan immoo maal jedhamu? Elellee jedhamaniitu beekamu jechuudha. Eenyu? Haati warra muudamanii jechuudha. Yeroo dhadhaa muudduu hoo buleensaa jettiin jechuudha. Hoo buleensaa jechuun buli yookiin ati bulteetta nagaadha jetteetu butteen bullaa si hin dhabiin bullee moonaa hin dhabiin jettee eebbistee jechuudha. Si hin dhabiin jechuun bara aangoo argatte keessa miidhamiin hin du'iin isa jedhu jechuudha. Bullee moonaa hin dhabiin bulleerraa moonaa jechuun dallaaloonii jechuudha. Dallaaloonii bara keeraa hin dhabiin ni yoomiin jettee eebbistee jechuudha. Erga dhibaayyuun muudamte booda egaa namuu ciicoo fi fudhateetu gara maalitti deema jechuudha. Gara moonaa dhibaayyuutti sirriiqa yookiin deemaa jechuudha. Moonaa dhibaayyuu kanatti egaa waaqa kadhatu jechuudha. Waaqa kadhataniitu nagaa, jaalala, araara, tokkummaa kan kadhatanidha jechuudha. Kadhachaa dhibeeffannaa sirbamaa jechuudha. Yeroo dhibaayyuu kana akkas jechuun immoo waaqa kadhatu jechuudha. Maal jechuudhaani? Haayee waaqa dooriyaasii, doorii luba bulchii, dubbii murteessii, ardaa urgeessii, ardaa jechuun lafa jechuudha. Dooriin nama aangoo qabatu sana yookiin sadarkaa gulantaatti ta'anii keessa lixanidha. Ardaa urgeessii, dubbii murteessii jechuun dubbii sirrii akka murteessu luba aangoora bulchii, ardaa urgeessii, lafa jiisii, collee urgeessii. Collee jechuun nama ariifataa yookiin immoo nama waan sappisaa wadhan hojjetu, waaqni nuu roobii, lafa sugeessii, lafa eebbisii, korma goromsa horsiisii, kormaa goromsa akka isheen hortu taasisii jedhaniitu wal eebbisuuni sirba kanatu sirbamaa jechuudha. Eessatti erga dhibaayyuu yeroo jilaa gaggeeffamu keessaa isa tokko ta'etu tajaajila jechuudha. Kanaatiin sirni dhibeeffannaa jilootaa sirna gadaa keessatti kana fakkaata jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu dagatina. Galatoomaa ulfaadha.